Har'as akkuma baratame viidiyoo haalaan barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Keessattuu warroonni bilbila keessan irratti WhatsApp fayyadamtan, warroonni WhatsApp banattanii WhatsApp keessanitti fayyadamtan, WhatsApp keessan irratti iccitii adda ta'e kan addaa isinitti agarsiisa. Namni baay'een ittiin fayyadamne yeroo WhatsApp keessanitti fayyadamtan wanta iccitii ta'e afran tokko isinitti agarsiisa. Wantoonni kunniin afran murteessaadha WhatsApp keessan irratti beekuun. WhatsApp namoonni baay'een viidiyoo walii ergitanii, waliif barreessitanii, chaatii waliif barreessitan dhumatee jira. Kanuma jechuudha kan itti fayyadamtaniif. Iccitii biraas qaba WhatsApp. Iccitii kana akkamitti itti fayyadamna? Faayidaa maalii qaba kan jedhu salphamatti TP1 afur kan WhatsApp isiniif kenna. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti nafaana duruu hin dagatinaadha. Warroonni WhatsApp itti fayyadamtan dabalataan TP1 anamma isiniif kennu afran kanatti fayyadamuudhaan faayidaa guddaa irraa argachuu ni dandeessan. Keessattuu WhatsApp keessan akka barbaadanitti itti fayyadamuudhaaf isin gargaara waan ta'eef hanga dhuma viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan WhatsApp keessan irratti wantoota kanneen afran yookaan iccitiiwwan yookaan TP1 afran kanneen beektanii itti fayyadamuu qabdu. Nageenya isin daganne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuu Baraa. Ani meedha channel kan koo Soofuu Maraaf irraa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalama. Viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqaba. Viidiyoon kun namoota WhatsApp itti fayyadaman baay'ee ni gargaara. TP bareeda waan ta'eef akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na daawwachuudhaan TP1 afran WhatsApp irratti beekuu qabdan tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Faayidaa guddaa irraa argattu. Nafaana bu'a. Gara dhaggeeffatoo kan koo iccitiiwwan WhatsApp irratti isin beekuu qabdanii fi itti fayyadamuu qabdan afran isinitti agarsiisa. Amma nafaana bu'aadha. WhatsApp keessan irra ni seentu. Aappii WhatsApp keessa ni seentu. Erga WhatsApp keessa seentanii booda dhaggeeffatoo kan koo tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu nama meeseejii erguu fi barbaadan tokko ni filattanii. Fakkeenyaaf nama kanaaf meeseejii ergeetu jira. Meeseejiin an ergeef akkam jirta jedhee ergeefi jira. Meeseejii kana akka tasaa yoo kan dogongoro ta'e WhatsApp irratti akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf meeseejii ergitaniif kanarratti sekendii muraasaaf gaqqabdu. Ergasii immoo gubbaa kanarratti dhuftanii tuqaa 3 yookaan dootii 3 kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo edit ka jedhu ni argama. Edit ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan meeseejii kanarra deebiidhaan edit gochuu ni dandeessan. Gara biraattis jijjiiruu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf dhaggeeffatoo kan koo welcome jedhee haa barreessuu fi welcome. Argitanii jirtanii welcome jedhee akkam jirta jedhee ture kanaan dura amma immoo edit godhee welcome itti jijjiiree jira dogongoree jira waan ta'eef ergasii immoo mallattoo raayitii kanarratti kilik gootan. Egaa akkuma asirratti argartan akkam jirta jedhee fi kanaan dura barreessee fi ture amma immoo welcome itti jijjiiree jira jechuudha. Egaa dhaggeeffatoo kan koo wanta kana sirreeffachuudhaaf daqiiqaa 15 keessatti sirreeffachuu qabdu. Daqiiqaa 15 booda wanta kana sirreeffachuun hin danda'amu. Egaa haala kanaan meeseejii dogongoraan namaaf ergitan tokko irra deebiidhaan isteeppii amma isinitti agarsiise kanaan irra deebiidhaan edit gootanii meeseejii san sirreessuu ni dandeessu. Lammaffaa asuma irratti osoo jirtan dhaggeeffatoo kan koo kan isinitti agarsiisuu barbaadu asirratti nama kanaaf viidiyoo gabaabaa erguu yoo barbaade fakkeenyaaf namoonni baay'een kaameraatti fayyadamtanii kaameraas ka jedhu kana keessa seenuudhaan kaameraa keessaniin of waraabuudhaan ergitaniif footoos yoo ta'e asirratti kaaftanii footoos ka jedhu kanarratti kaaftanii bakka kana tuquudhaan viidiyoos asirra waraabdan warroonni kanaan dura haala kanaan ergaa jirtan waliif ergitan viidiyoos ka jedhus viidiyoo namaaf erguu yoo barbaadan asirratti ergaa turtanii amma immoo biraa isinitti agarsiisa. Asuma bakka itti sagalee itti namaa ergitan qaqqabdanii sagalee itti namaa ergitan kanarratti al tokko gattu hiixu. Ergasii akkuma asirratti argartan gara kaameraatti isiniif jijjiirama. Kaameraa kana sekendii muraasaaf qaqqabdan kaameraa kana jechuudha. Ergasii akkuma asirratti argartan riikardi gochuu irratti argama. Egaa wanta barbaadan haasa'uudhaan nama barbaadaniif erguu ni dandeessan jechuudha. Asirratti viidiyoo gabaabaa WhatsApp irratti haala kanaan wanta barbaadan jettanii haasoftanii erguu fi ni dandeessanii. Amma isa riikardi godhe kana immoo nama saniif ergee isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma asirratti argartan nama kanaaf daawunlood gochuu irratti argama. Haala kanaan bifa gabaabaa ta'ee fi isteeppii gabaabaa ta'een viidiyoo gabaabaa namaaf erguu ni dandeessu jechuudha. Sadaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffatoo kan koo bakkuma asirratti argartan kana bakka kaameraa cinaa jirtu bakka kana jechuudha. Bakka nama isinitti agarsiisaa jiru kanarratti bakka kanarra kilik gochuudhaan wantoota baay'ee isinii fida akkuma asirratti argartan. Document, kaameraa, gaalaarii, audio, location, contact inda poll ka jedhu isinii dhufa. Egaa namoota barbaadaniif jechuudha. Nama barbaadaniif gaafii tokko dhiyeessuu ni dandeessa. Keessattuu namoonni barattoota taatan gaafii deebii waliif dhiyeessuu ni dandeessan. Akka maatirikiitti akka ministiriitti kan isin fayyadu jechuudha. Pool ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan pool ka jedhu kanarratti kilik gootanii asirratti gaafii ni uumtan. Fakkeenyaaf magaalaan guddoon Itoophiyaa eenyu? Magaalaan guddoon Itoophiyaa eenyu jedhee gaafii uumee jira. Isin gaafii barbaadan jechuudha. Bakka barbaadanii fiddanii wal gaafachuu dandeessanii. Ergasii immoo asirratti add ka jedhu option ka jedhu irratti pilaasii kanarratti add ka jettu kan jalqabaa irratti ni tuqxanii ergasii Adaamaa asirratti immoo add ka jettu jalatti ni argamti. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan pooliin kun add itti godhaa deema. Caamoo
caan Bahar Dar, da hundum. Akkuma asirratti argartan magaalaan guddoon Itoophiyaa eenyu jedhee Adama ba Finfinnee caa Bahar Dar da hunda jedhee gaafii dhiyeesseera. Isin gaafii feetan haala kanaan dhiyeeffachuu dandeessanii ergasii allow multiple answers ka jedhu ni jira. Isa kana on godhatanii ergasii immoo asirra send ka jettu kana kilik gochuudhaan nama kanaaf ni ergitanii jechuudha. Nama kanaaf isa kana jechuudha. Nama kanaaf ni ergitanii namni kun immoo dhaggeeffattoota kan koo deebii sirrii asirratti yaaluu ni danda'a jechuudha. Namni kun deebii sirrii asirratti yaaluudhaan irraa barachuu dandeessan guruppii adda addaa irratti akkanumatti poolii kan uumuudhaan gaafiif deebii walii dhiyeessuudhaan barumsa irratti wanta isin qarqaaruu irratti wal gaafachuudhaan wal guddisuu dandeessanii keessattuu barattootaaf wanti kun murteessaadha waan ta'eef itti fayyadamaadha. Namni kunis fakkeenyaaf deebiin baadha yoo ta'e baa jedhee ni deebisa. Haala kanaan deebii gaarii argachuu ni danda'a jechuudha. Afuraffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo lookeeshinii waasappii keessanii bakka itti argamtan akkaataa ittiin namaaf ergitan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf gadaan keenya namuma jedhu kanarratti ergee isinitti agarsiisu. Asuma bakka kanarratti mallattoo kanarratti ni tuutan jechuudha. Mallattoo isin maramtu kanarratti kilik gootanii ergasii lookeeshin ka jedhu ni barbaaddu. Lookeeshin ka jedhu kanarratti kilik gootan akkuma asirratti argartan lookeeshinii keessan on godhadhaa isin jedha. Sitting ka jedhu keessa seenuudhaan ergasii immoo permission ka jedhu keessan seentanii ergasii immoo lookeeshinii keessan allow gootan jechuudha. Lookeeshin ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo allow gootan jechuudha. Isa jalqabaa kanarra ni godhatanii ergasii duubatti ni deebitu. Akkuma asirratti argartan bakka ani itti argamu fakkeenyaaf an Baalee Roobeetti argama yeroo ammaa kana lookeeshinii kana nama kamiyyuu erguu ni danda'a jechuudha. Share live location ka jedhu kana fakkeenyaaf naannoo kan kootti magaalaawwan argaman Goobbaasitti argamti Roobee jira. So kanaafiyyuu share live location ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan erguu ni dandeessan. Asirratti dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan namaaf lookeeshinii keessan erguu ni dandeessanii. Akkuma asirratti argartan Goobbaa Waabee Shabalee Hotel lookeeshinii kanneen illee nama beekamtii qaban kanneen illee namootaaf erguu share gochuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf kana Goobbaa Waabee Shabalee Hotel kana haala kanaan erguu ni dandeessan. Lookeeshina kana kan koo kanallee namootaaf share gochuu ni danda'a. Asirratti argama fakkeenyaaf asirratti argama waan ta'eef asirratti argama Roobee irratti. Kanaafiyyuu share ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii confirm gochuudhaan nama kanaaf nama barbaadaniif dhaggeeffattoota kan koo share gochuu ni dandeessan. Asirra waa barreessuu ni dandeessan. Add comment jettanii askootu jettanii ergasii send jettanii haala kanaan lookeeshina kana nama kanaaf bakka itti argamu jechuudha. Bakki namni itti argamu Baalee Roobeeti. So lookeeshina kanaan namni kun argatee dhufuu ni danda'a jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan wantoota Baalee Roobee keessatti argamu hoteelewwan argaman kaampaasiiwwan argaman wantoota baay'ee haala kanaan lookeeshinii kanaan namaaf erguu ni dandeessan jechuudha. Lookeeshinii irra seenuudhaan as jalatti lookeeshiniiwwan beekamtii qaban isiniif dhufu waan ta'eef kanneen keessaa namootaaf share gochuudhaan namootaaf erguu ni dandeessu jechuudha. Wanti biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin karaa waasappiitiin lakkoofsa bilbilaa nama tokko yoo namni isin gaafate akkaataa ittiin arguu dandeessan. Fakkeenyaaf namni kun lakkoofsa bilbilaa yoo na gaafate lakkoofsa bilbilaa kontaaktii kan koo irratti argamu keessaa nama kanaaf bilbila san erguu yoo barbaade salphamatti lakkoofsa bilbilaa san barreessuun nan ilaalchisu. So fakkeenyaaf nama tokko ergee isinitti agarsiisu. Asir dhufuudhaan dhaggeeffattoota kan koo nama kanaaf lakkoofsa bilbilaa inni naaf erge kontaaktii kan koo keessa jira waan ta'eef asirra dhufuudhaan mallattoo kanarratti kilik gootanii maramtuu kanarratti ergasii kontaaktis ka jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii nama barbaaddan jechuudha. Asirratti kontaaktiiwwan keessan martuu isinii dhufa namoota barbaaddan nama erguu fi barbaaddan san maqaa isaa barbaaduudhaan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo nama saniif ni ergitanii jechuudha. Fakkeenyaaf nama kana erguu fi barbaade waan ta'eef haala kanaan nama kanarratti kilik godhaa. Ergasii immoo asirratti qastii kana yookaan xiyyaa kanarra kilik godhaa. Ergasii akkuma asirratti argartan lakkoofsa bilbilaa nama kanaa naaf fida jechuudha. Ergasii asirra sendi godhaa jechuudha. Salphumatti nama kanaaf dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan lakkoofsa bilbilaa isaa haala kanaan nama kanaaf erguu ni danda'a jechuudha. Dhumarratti immoo tippii tokko isiniif haa kennu dhaggeeffattoota kan koo asirratti staatas kan jedhu kanarra dhufuudhaan akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo staatasii keessarra viidiyoo kaawwachuu ni dandeessanii asirra viidiyoo yookaan barreeffama kaawwachuu ni dandeessanii amma isinitti agarsiisa. Staatasii keessan irratti wanti isin kaawwattan kun dhaggeeffattoota kan koo wanta hiriyoonni keessan ilaalanidha jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti mallattoo ediitii kanarratti kilik yoo gootan fakkeenyaaf barreeffama gochuu ni dandeessan baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan jettanii erga barreessitanii booda asirratti dhaggeeffattoota kan koo teekistii keessan akka barbaadanii sirreessuu ni dandeessanii bifa barbaadanii jechuudha. Haala kanaan jijjiiruudhaan haala kanaan akka barbaadanitti jechuudha sirreeffachuu ni dandeessan. Asirratti teekistii tuquudhaan asirratti immoo kilik gochuudhaan kalariilee jijjiiruu ni dandeessanii haala kanaan jechuudha.
kalarii barbaadan keessaa filattan jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana filadheera. Ergasii immoo mallattoo seendii asitti argamti. Mallattoo seendii kanarra kilik gochuudhaan ni ergaa jechuudha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo namni tokko gara istaatasii kootti yeroo dhufu baga nagaan dhuftan kan jedhu istaatasii kan koo irratti ni argata jechuudha. Akkuma asirratti argartan. So viidiyoos gochuu ni dandeessan. Viidiyoo gabaabaa fakkeenyaaf asirratti bakka kaameraa kanarra kilik gochuudhaan asirratti dhaggeeffattoota koo viidiyoo yookaan footoo gochuu ni dandeessanii. Footoo of kaasuu ni dandeessan. Viidiyoo waraabuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf viidiyoo haa waraabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota dhaggeeffattoota kan koo baga gara WhatsApp kootti nagaan dhuftanii WhatsApp kanarratti akkuma asirratti argartan asirra crop gochuu ni dandeessan, irraa muruu ni dandeessan, akka barbaadanitti edit gochuu ni dandeessan. Gubbaa kanarratti mallattoo kana tuquudhaan asirratti kalarii isaallee bareechuu ni dandeessan akka barbaadanitti jechuudha. So haala barbaadanii erga bareessitanii booda erga edit gootanii booda asirratti dhageechuudha. Wanta idda'uu barbaadan add caption kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan caption adda addaa itti idda'uu dandeessan. Welcome jettanii irra barreessuu ni dandeessan. Ergasii akka barbaadanitti edit erga gootanii booda asirratti send jettanii jechuudha. Send jettanii ergasii akkuma asirratti argartan istaatasii keessan irratti jechuudha. Akkuma asirratti argartan asirratti kilik gochuudhaan egaa viidiyoo kanatti dhufaa jechuudha namootaaf. Viidiyoo kana haala kanaan istaatasii keessan irra kan kaayattan haala kanaan namootaaf ni dhufaa. Dhaggeeffattoota kan isa kana share gochuu dandeessan. Facebookii keessan irratti bakka barbaadan irratti tuqaa sadii fuulduraa kana irratti kilik gochuudhaan immoo istaatasii keessan namni hangam akka ilaale asirratti isinitti agarsiisa. View meeqa akka argattan jechuudha. Waan baay'ee bareeda ta'e tokkodha. Dhaggeeffattoota kan itti fayyadama. Asumarra soo jirtan immoo dhaggeeffattoota kan my status keessan irra soo jirtan tuqaa sadii kanarra kilik gochuudhaan asirratti status privacy isaa sirreessuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf my contacts yoo ta'e hiriyoonni keessan qofti kan WhatsApp akka ilaalanii fi inni itti aanu immoo dhaggeeffattoota kan my contacts except kan jedhu kanarratti kilik gootan namoota murteessaa ta'eef qofa akka statusii keessan hin laalledha. Inni kana immoo only share with hiriyoota keessan kanneen qofaaf kan barbaadan kilik gochuudhaan namoota san qofaaf share gochuu ni dandeessanii jechuudha. Namoota san qofattu statusii keessan laalaa jechuudha. Asirratti wantoota kanneen illee sirreeffachuu ni dandeessanii. Egaa dhaggeeffattoota kan wantoota isinitti agarsiise kan WhatsApp irratti namoonni baay'een hin beekne kanatti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaa. Viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessan akka yeroo biraa barnoota biraatti walitti deemna. Horaa bulaa.